Daabboon kun har'a na wajjin deemti. Ardiiwwan hedduu deemtetti biyya hedduuwwan deemtetti akka dookumentii kootti hin ilaala malee hamman nama wajjin guddadhe caalaa ijoollummaa kiyyatti hammanii bineensa wajjin guddadhe caalaa. Riisarchoota 130 ol gahaniiru. Bara 2023 keessa anis namoota most scientific scientist of 2% keessa galuu danda'eera. Kutaa 12 fixeen kan inni hidhame tola ooltummaa kan hin jalqabe anima sirreessaa keessatti. Umuriin daabboo kanaa waggaa 18. Jireenya koo keessatti beela sargeera, reebicha sargeera, rasaasa sargeera, balaa konkolaataa sargeera, balaa xiyyaaraa sargeera, dhukkuboota gurguddoos argeera kan sarjarii nama godhanii. Warreen min sagalee dhalootaa dhaggeeffataniif dabarsuu barbaadu milkii caalu jiraachuudha.